harraan booda gidduu nama lama galuu toobannee jira. Ati jechuun akkanumatti osuma teessoo ani ustaazni waliin deebinee inshaallah. Jechuun amma bakka walitti deebiin keessan baay'ee namatti tola. Gnuu garuu hamaatti baane yedduutti. Gurbaan tokko immoo kanaan dura musliimummaa fudhatee ture. Ottu yaalma namaa dhagayi waan gaarii. Dukkanatti injooriin baafadhu gargarii. Amanuu baadhu leemantii balbal. Garuu waan isin dhibu keessaa eda galgala. Ati nasimat. Cubbuu koo hundumaa sinaaf dhiisi. Cubbuu koo hundumaas naaf dhiisi. Ammas immoo irra deebi'ee uummata muslimaatiin. Dhiifama ammas dhiifama. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ammas immoo amantaa musliimaarraa immoo achi deebi'ee. Yeroo sanatti dhugaadhaaf an deeme tun taane bakka miira haariitiin yookaan immoo xiqqoo yeroo sanatti jecha waan an miidhameefan bakka jecha sanarraa xiqqoo ooluudhaafan yeroo sana miila koo gara sanatti dabsadhe. Oroota haasaa nama kamiin amanna amma yeroo kana keessatti haasaa eenyutu iyyuu amanamaadha amma yeroo kana keessa. Awwa tokko nagalaan jiru wanti hojjetaa jiru. Guys, dhageeffadha ammas ijji fayyana itti jirti wanta godhunatti akka ustaaza sanii na ta'u jirti argitanii? Argitanii guys, ustaaza sana beetanii ustaaza mucaa. Ustaazicha akka maqaa isaa dha'uu dadhabdee tuu maqaa nama biraatii baay'ee dhoofta'u akka maqaa ustaazaa tokko dha'uu dadhabdaa. Jettanii immoo kana haasa'aa jirtan jirtu mucaan tokko immoo ustaaza kana jaallachuun nabdu natti fakkaata. Kenna wahee qabamee dhagina haasaa ofitti nama guuta bareeddu haallisaa. Oh my God. Ustaazni kun immoo ijji isaa mimii maal ta'e ture? መሞት አልነበረም በከታች Isa dararabi. Baay'ee jabaa ta'u roota. مرحبا بالجميع. كيف حالكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم زرت جرمنتي مسلمة جرمنتي برا جري أمنتي برا تاتني هاساكين يا أجسن جري أمنتي برا تاتني أرومي فر أجسن أكم زرت نجاكي سني الأم بايي سنتي بريدا جرا دوغارب بيتشا سنكا بجمتو تا سنجار لتمتو تا بيت كوميتي namni jaalatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta awwaala mudhaf. Gurbaa tokko tuyyi salaamtaa jedhee kee akkas naan jedhe. Muadin bologo. Dabotii. Bologo daabboon isinii kennama. Muaziin bologootu daabboota isinii kennama. Ani hin barbaadu dura daabbottii naa kenni achi kee hin bologoodha. Haa ta'u malee yeroo kana keessatti namni tokko dhiira ta'uudhaaf maal guuttachuu qaba? Areeda qabaachuu qaba warroota. Waan hin qabneen si ona jajje. Natti no'u. Areeda qabaachuu qaba warroota. Namni areeda hin qabne. ሲሚላቸው ወንዶች ሴቶች ይባላሉ። ሰቦ ይባላሉ። መስኪ ይባላሉ። ሜላት ይባላሉ። ሜሪ ይባላሉ። ቤት ይባላሉ። አሙዬ ይባላሉ። Namni areeda hin qabne maqaa akkanaa qabata gaa maqaa ijoollee durbaa qabata jedhamee haasa'amaa jira maqaan keenyuun himimi kan keenyuun. Homaa waan isin galchi tokko hin jiru. Yoo qabaatte dhiira bakka yoo dhabde immoo. Mucattiin tokko immoo gara uummata keenyaatti deebite dhiira Oromoo fuuchuutii mannaa dhaabiitti hafuu wayya jedhaa jirti. የኦሮሞ ወንዶች ጥፊ እንጂ ፍቅር አያውቁም ብዬ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ወላሂ እውነትሽን ነው። የኦሮሞ ወንዶች ፍቅር አያውቁም ነው አያውቁም። የኦሮሞ ወንድ ፍቅር አያውቅም እና ደግሞ ሲናደዱሳ በጣም ይናደዳሉ። ትናደዳላችሁ እንጂ ገና ነው የምነግራችሁ። እውነት አትወዱም ደግሞ ማለት ነው። ኦሮሞን እሺ ኦሮሞን ተሳደቢያለሽ ትላላችሁ ነው ወይ? ደግሞ ነው ኦሮሞን አላውቅም ኦሮሞም አይደለሁም። ማልቱን ራንቀት የሚወሩት አደራ አለብቻ ሚሚ ኑላላ ሚሚ በሪቻቲ ማልቱን ራንቀት ጃለለም ቤክተሩ ጃለላ ከቢ በርባደድስ
jaalala jechuun isiniif makiinaa bitanii isinitti kennuudha jaalala jechuun isinii mana gurguddaa bitanii isinitti kana jaalala isin biratti kanaaf rakkinni keenya eeguu amma yeroo kana keessa jaalala wanti jedhamu qabeenyaa irratti waan hundaa'eedha bakka birrii irratti waan hundaa'etu qabe jaalala jedhamaa jira soo sana immoo yoo hin dandeenye nu nama hin jaallannu jechuudha. Kadir martuu immoo maalloon jedhaa jira. Awoo jaartii ta'e na bira ta'e seenatti namatti nobbaleessa kiyya. Andiira jaartii fi amatuun barbaadu. Akkana nagoote akkas nagoote maal nagoote jettee dubbataa mitiire siif ta'uu baatti ni haa irraa eekinaatu ni haatti hidhatee fuudha. Wai maatiin kamta isii wajjin. Anni kaa irraa eekinaanatti fuutaa. Waan akkasiitu nu qunname. Mimi morma kee jala natti agarsiisi. An kana jala yeroo na laaltu gowwaa hoo hin fakkaadhaa. Jechuun maa inni akkam akkamitti nu yaadaa jirta Kadir? Atis akka jaraataa jirta boodee bitee. Namni tokko yeroo kana keessa waan inni hojjechuu qabu keessaa inni guddaan maa inni nama isaa gadi jiru gargaaruudha. Maaliin qabeenyaadhaan haa ta'u, maaliin haa ta'u, gidoodhaan haa ta'u, waan barbaadeen haa ta'u yeroo kana keessatti nama isinii gadi jiru gargaaruun waa hunda caala. Namni tokko immoo waan akka kamii nutti agarsiisaa jiru. Taka lama karcho kuna ni echami aye lama lama sadi adiru weza budi abur kata dobe shan me malani malaka aba video sini tadi kirti Ijoollee akka kanaatti rakkattii barandaa buudhaa jirtu akkamitti rukuttaati mimiki waan qabdu wajjin nyaatta malee birrii 10 jettee mataa jara akkana dhoosuudhaaf please yaada akka kana bakka fakkeessuudhumaaf tutee dhiisaa bakka tiktookiidhumaaf tutee dhiisaa dhugaa rabbicha maakiinis yeroo kana keessa mojjisii dhukkubsataa jira maakiis gargaaruun moo qabna guys dhageeffadha ammas ijji fayyana ittooftee jirti wanta godhunati akka ustaaza sanii na ta'u jirti argitanii argitanii guys Ustaza san beetani ustaza sa ini maqaan isaa eenyusa hedduun kabaja mucaa san hussuu akka hussuu na ta'u jira guys iji hono na itooyti amma gizee bubbulee akka inni na operaasyoon godhate jaani na hima dawaa isaa rabbi jaaj dafee akkana jalaa baduu godha ishii amma natti himaa akkamiin godhame itee iji hoo Sanu jaarsa kiyya ija keetiin jaaladha jee interview tokko irra dhagee unoo ijji nama dudeemti. Haa ta'u malee maakiin yeroo kana keessa ijjisii baay'ee dhukkubsataa jira akka ustaaza kanaa ta'aa jira ustaazni kun immoo waan isin dhibu keessaa operaasiyoonii ta'ee jira maqaa isaa garuu akkamitti wallaalteeti ijoolleen meeqa kan jaallataa jirtu gurbaa kana maqaa isaa akkamitti wallaalta? Rabbi Qur'aana gaddangalaasa namuu yeroo dhaga'e mimmaan lolaasa. Qalbiitiin guddaa. Ala habibika dura luda. Akkasii bakka gara kamiin qallee akkasii dhagahuun barbaadne yeroo Jisaamu waan isin dhibu keessaa gurbaan kun operaasiyoonii ta'ee jira. Haa ta'u malee ija namaatis jedhamee baay'ee irratti haasa'amaa jira. Waan isin dhibu keessaa adda operaasiyoonii godhamee bor ganama immoo ija isaarraa akka kanaatti hiika. በከታች ቀስ አድርጌ ልፍታ Bismillah. 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 Dr. Husu. Alhamdulillah.
Ija isaa gurbaan kun baay'ee dhukkubsatee jira. Haa ta'u malee operaasiyoonii kaleessa godhame hadha ija isaarraa fuudhaa jira. Baay'ee jabaata haa ta'u malee maakiin maqaa mucaa kanaa wallaaluun si baay'ee nu dhibaa jira. Maakiin kan isin beektu maa inni? Maakii qashti kun maalin? Birciqoo. Keessa. Bishaan. Araqeen. Araqeen. Ani beeku gaayee. Edda yoomiin dhuguu jammare? Haa maaltu beeka? Eddan si arge. Maaliifan dhuga? Haa maaltu beekan? Jaalala keetiin. Jaalala keetiin. Garuu ko waan isin dhibu keessaa jaalalli durii maa inni gizee aaranu maal godhu? Barakinaa manaamni dhugu bakka waan nama ajjeesu marzii manaamni dhugu jaala. Isin garuu yeroo kana araqee dhugdu. Maa inni wanta akkasii jaalala sobaati kun al tokko tokkos marzii dhugu habaru. Amma tu beekaan hin jiru ta'e namni lafarraa ol balleessa. Beekaan baay'ee barbaachisaadha. Jedhee kan nama gorsu namni tokko tokko jira. Jara akka sana akka hin dhageenye shi. Ijoolleen keenya akkuma qallitti maqaa diinni keessan isin kenneen of waamtan. Baala gizeedha minaamin ettan. Dhiisaa. Dhiisaa. Maqaa diinni keessatti kennuun of hin waamin. Baala gizee maal abbaa kee baala gizee taate? Burraayyurraa yookaan sabbataarraa kiraa manaa fudhatte taaskii namarraa kadhatte kan taaksii namarraa kadhatte finfinnee dhuftee oolteetu burraayyuuf sabbataa galta. Maal abbaa kee eessa abbaa keeti baala gizee taate? Baala gizee nai. Baala gizee nai. Girgirii dhiisi. Maqaa diinni keessiif kenneen of hin waamin. Qaldiifu biraazar obboleessi kee achi buqqaa'ee bakka jiraatu dhabee yuunivarsiitii keessatti taxallaledha jiraachaa jira. Obboleessi kee biyyaa waan nyaatu dhabee guyyaatti tokko nyaachuun guyyaatti lama nyaachuun qinxootiitti ta'eera. Girgirii dhiisi. Nafartuu. Alaqaan kee shinaasha የቤት አከራይን kee kunaama ati baadoo hojii kee baate baala gizee nanyetta bishishiqiif dhiisi ante ummata keenya rabsiisiin qaldiifu miti didi maqaa diinni siif kenneen of hin waamin didi ante naatin kottu yaalmanamaa dhagahi waan gaarii baafata jechuun amma oorota gurbaan tokkos immoo islaamnaa keessa galee islaamnaan kunis immoo naan taane jedhee gara sanaatti deebi'ee jira. Islaamnaa keessa yeroo jiru keessatti immoo akkas jedhaatu. Yaalmanamaa dhagahi waan gaarii dukkanatti njooriin baafadhu gargari amanuu baadhu leemantii barbarii isa kami dhugaan isa kami darbii hundumaa dhiyaanii yoo feetes samanii yoo feetes kabarii galtee quraanaa quraanuu negaarii maata siitee jira gooftaan gaarii. Haa ta'u malee gurbaan kun akka kanaatti jedhee gizee muslima keessa jiru amantiidhaan wal baruu qabda dirqama bakka amantii isaa haqa qabachuu dhiistus amantiidhaan wal baruu qabda jedhee haasaa ture. Yeroo ammaa keessatti garuu ati na simatu cubbuu koo hundumaas naaf dhiisi. Cubbuu koo hundumaas naaf dhiisi. Isaan karaa keerraa kaadhes. Isaan karaa keerraa kaadhes. Anatti lakkaa'e. Anatti lakkaa'e. Dhiiga keessa dhangala'e. Dhiiga keessa dhangala'e. Isa dhiisee deebisanaa. Isa dhiisee deebisan. Guyyaa irraa deebi'ee amanachuu koo nan beeksisa. Guyyaa irraa sitti deebi'ee amanachuu koo nan beeksisa. Ani nan amanaa. Ani nan amanaa. Ilma Waaqayyoo akkati taate. Ilma Waaqayyoo akkati taate. Duutees guyyaa sadaffaatti du'a akkati kaate. Duutees guyyaa sadaffaatti akkati du'a kaate. Deebitee dhuftee warra jiraniif warra du'an irratti akka faraddu. Deebitees dhuftee warra jiraniif warra du'an irratti akkati firdii kenniif. Nan amana. Nan amana. Mootummaa keettis na yaadadhu. Mootummaa keettis na yaadadhu. Maqaa koos. Maqaa koos. Galmee jireenya bara baraa irratti naaf barreessi. Galmee jireenya bara baraa irratti naaf barreessi. Ani nan amanaa. Ani nan amanaa. Maqaa Abbaatti. Maqaa Abbaatti. Kan Ilmaatti. Kan Ilmaatti. Kan Hafuura Qulqulluutti. Kan Hafuura Qulqulluutti. Waaqayyo tokkoon ameen. Waaqayyo tokkoon waa'ee amantii keessa akka nun galchine beektu gurbaan kun peentee ture peenteerraa gara muslimaa dhufe ammas immoo muslimarraa gara peentummaa isaatti deebi'ee jira. Haa ta'u malee ammas immoo deebi'ee dhiifama gaafatee jira uummata muslimaa. Dhiifama ammas dhiifama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keessattuu viidiyoon kun ustaazota miidiyaa kana fayyadaman akkasumas ulamaa miidiyaa kana fayyadamanii fi sheekota
akkasuma darasaa dabalatee miidiyaa kana kan fayyadamtan dhiifama isin gaafachuu barbaada. Keessattuu namoonni qalbiin keessan natti cabee jechoota ani dubbadhe keessattuu ijoolleen miira keessa nagalchanii waan kanaan dura afaan koorraa ba'een beeku miira keessa galee otoon hin beekin jechoota hin barbaachifne kanan dubbadhe qalbii keessan isin cabse keessattuu ustaazonni sheekonni akkasumas ulamaawonni miidiyaa kana fayyadamtanii fi darasaan miidiyaa kana fayyadamtan dhiifama akkanaaf gootan afoon illaahi akkanaan jettan fuula miidiyaa kanaa dura dhaabbadheen dhiifama isin gaafachuu barbaada. Waan isin dhibu keessaa immoo ammas gurbaan kun deebi'ee gara Yesuusitti deebi'ee jiru. Ammoo Yesuusitti deebi'ee dhiqatee sagaduu dadhabe yoom waa barataa yoom sagadaa innoo saa 24 fooloo godhaa taaptaap godhaa baaboo wal darba akkanuma jedhaa saa 24 guutuu asirra taa'e dammoo nama kakee waa fakkeessu hin jiru. Gaafa amantii Islaamatti dhuftu imimmaan buuftee boosse qeeqa baay'ee oofaa turte amantii kiristaanaa irratti jechuudha. Dammoo arrammoo achi deebitee amantii Islaamaan qeeqaan jedhin. Atamma kaayyoon kee amma musliimummaa keessa taa'ee fammaseera. Beekamtii argadheera gaafa dhufte 60,000 jirta. Arra garuu 230 wayirra jirta miti. Fammaseera as keessatti achi dhaqee immoo maaliin ta'a jettaa ammati. Amantii isaa musliimaatiin waa jijjiidheennan Dubaayii keessaa na baasanii akka awwalee jetteetu dhadhee harka ol qabatte. Rakkoon qabu dhiiga keenya waan feetetti amani. Dammoo achi dhadheellee amantii Islaamaatiin waan jijjiidhin adabadhuu taa'amoo si wayyaa dhugumaan siin jedha. Atamma Dubaayii keessaa na baasan jettee waan argite haasoftaniin beeka. Suuta jedhe. Kan akka Abdii Raggaasaa fa'aa kan akka Sumayyaa fa'aa kan akka Ustaaz Faraan fa'aa qabna nuti leenca ija barbaada. Dammoo osoo namni kun kiristaanas ta'e musliimas ta'e lubbuu isaati wanti nuti irratu hin jiru. Gurbaa kanatti qeeqni guddaan akka ka'aa jiru hundi keenya iyyuu dhaga'aa jira. Qeeqa kanaaf immoo deebisee jira. Yeroo sanatti dhugaadhaaf an deemetu hin taane bakka miira haariitiin yookaan immoo xiqqoo yeroo sanatti jecha waan an miidhameefan bakka jecha sanarraa xiqqoo ooluudhaafan yeroo sana miila koo gara sanatti dabsadhe jechuudha. Guyyaa tokko dhugaa dubbachuudhaaf salaa masgiida galee hallaa akkuma jedheen beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf. Silaa ji'oota kanaa keessatti jecha kana nan qabadha garuu ani qabachuu hin barbaadu. Maaliif nan barbaachisu waan ta'eef. Anan guyyaa tokko as hedduman biyya kana dhufeetiin deeme. Guyyaa Jumaa deemee nan kadhadhe. Nan kadhadhe bakka har'a murteessee lolatu natti baay'atee jennaanuma bakka nan kadha Yesuusumaan hin kadhadhadheen seeneen. Ifadheen gar jedheen ifadheen sagalee gar qabadheenan seerumaan an kadhadhe gaafa an kadhadhu bakka yehunii manfas hafuura wayii jira beektachuun kan si lolu wayiitu jira. Baay'een lolame beektaa baay'een lolame naannoo guyyaa 3 wayii ga'een naannoo salaata subii irratti mucaa waliin gallutu ka'ee salaata aniin salaatu aniin manciisa naannoo salaata subii irratti ka'ee salaatayyuu cinaa kootee ka'ee tunni salaataa jiruutu akka huursa kaan isaatti dhufee dhagna koo kanatti namma beektaa akka huursa kaan isaa dhufee dhagna koo kanatti nammeetu maaliif kaatee yeroo 15 naaf hin gogguuftu naaf hin salaattu naan jedha beektaa baqa yehunii cinqetii wayiidhaan natti namme dubbachuu hin danda'u yaaduma koo sana keessatti waan akkasii immoo yeroo baay'ee durumaayyuu na lola beektaa waan akkasii yeroo durumaayyuu na lola duroon jedha yaada koo sana keessatti maqaa Yesuusin yoggaan jedhu wanti kun na dhiisama maalan jedhaan yaada kootti waanan jedhu naba beektaa deebeen gachiise ammas lammaffaa deebee waan kana dhufeetu ka'iitii naaf salaate dheetu natti cuuca beektaa akka xuqa hundaa'utti. Kana booddee guyyaa sana kaasee waa'ee amantii naasoo kana boodadheen waa'ee dhuma amantii dhiisee amantii dhuma kamirraayyuu nan fagaadhe walumaa galatti jechuudha. Kana booddee jarris narratti naqaanii narratti baranii na loluu jalqabanii suura koo galabbatu jalqabanii na arrabsuu jalqabanii bakka already narratti baraniiru hundi isaa narratti baranii. Amantaa musliimaa keessas galii takka salaateen beekuu jedhaa jira mucaan kun. Amantaa sana maqaadhaaf qabate malee waa tokko gochaaf barbaadeetu akka hin taane himaa jira. Amantaan kan galiitti iddee barbaadde musliimas ta'uu dandeessaa peentees kiristiyaanas amantaa barbaadde hordofuu dandeessaa garuu amantaa keessaa baate sana immoo narrabsi amantaan narrafamu yeroo kamiinuu taana. Waraanni biyya keenya akka inni jalqaban beektu ka waraana kana keessatti immoo Itoophiyaan ammas deebitee TPLFን ድሮኒዳን ረኩቴ ጅርቲ የድሮን ጥቃት ተፈጽሟል። ትላንት ሐሙስ ሌሊት 7:48 ደቂቃ ላይ የድሮን ጥቃት እንደተፈጸመ የተነገረ ይገኛል። ጥቃቱ የተፈጸመው ተከማችቶ በተቀመጡ የጦር መሳሪያ መጋዘን ላይ እንደሆነና መጋዘኑ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዳስከተለ ነው የተነገረ ያለው። በትግራይ አፋር ድንበር ከቶንሳ መንደር 9 ኪሎ ሜትር ወደ ትግራይ አቅጣጫ ባለ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ድሮን ጥቃት የተፈጸመው። ጥቃቱም የተፈጸመው ተከማችቶ በተቀመጡ
በተቀመጡ የጦር መሳሪያ መጋዘን ላይ እንደሆነና ነገር ግን በታጣቂዎች ላይ ወይም ደግሞ በሰዎች ላይ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ጉዳት እንዳልደረሰ እየተነገረ ይገኛል። የሚታወቀው ከቀናት በፊት የትግራይ ኃይሎች እንግዲህ በአፋር መጋሌ ወረዳ ላይ ተኩስ ከፍተው እንደተቆጣጠሩ እንዲሁ ደግሞ ወደ 2000 ሰዎች እንዳፈናቀሉ ይታወቃል። እናም የድሮን ጥቃት ከዚህ ጋር በተገናኘና እንዲሁ ደግሞ መሳሪያ የተከማቸበትን መጋዘን እንደመታ ነው የተነገረ ያለው። አዩዝ ሀበሻን ጨምሮ ሌሎች ትላልቅ ሚዲያዎች ስለዚህ የድሮን ጥቃት እንግዲህ ዘግበዋል። ነገር ግን ከመንግስት እንግዲህ በይፋ እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ተጨማሪ መረጃ ሳገኝ የማሳውቃችሁ ይሆናል። እስከዛ ድረስ ፕላስ ምልክቷን ወይም ፎሎ ምልክቷን ዋነስ እንደቡ ኬሳ ጀሪ አከ ከናቴ ሎሊሰ ጉዳ ባናኒ ጅሩ ሀተው ዶክተር አብይ ሞይሳ ከጅሩ ቤክቱ ጎንደሪን ኬሰ ጅሩ እስቲ ተቃጠል ምትሉ ከታይ ጻፍ ነደርን የሚል ሰው አይቻል። እንደኔ የተቃጠለ አማራ ካለስ ከታች እውነተኛ ብሔርተኛ ሆናችሁ የምናገረው ለምን እንደሆነ ኮዙ ገብቶኝ እናንተ አማራ እንዲያሸንፍ ችግሩን እያቃጠልኩ እየነገርኩት እንዲነሳ እኮ እያረኩት ነው። አበርን የምትሉ ተቃጠልን የምትሉ ጻፉስ፣ አረርን የምትሉ አበርን የምትሉ ጨለልን የምትሉ ቴንክ ዩ በቃ አማሮች ናቸው። ተቃጠል ነደርን እያሉ ይሄ ሃይማኖተኛውማ ይሄ ነጠላ ለባሽ እንዴት አድርገን እንደምናስወጣው ጨለልን ያለው ሰውዬ ተመቼ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአማራ ክልል ጉብኝት ማድረጋቸው ተሰማ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአማራ ክልል በጎንደርና በባህር ዳር ከተሞች የ2 ቀናት ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸውን የዛበሻ ምንጮች ገልጸዋል ሲል ዛበሻ አስነብቧል። ይህ ጉብኝት ክልሉ ካለፉት ወራት ወዲህ ካጋጠሙት የጸጥታ ችግሮች በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ደረጃ የተደረገ ሰፊ የልማት ፕሮጀክቶች ጉብኝት መሆኑን ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል ተብሏል። የዛበሻ ምንጮች እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በባህር ዳር ቆይታቸው በከተማዋ የተከናወነውን የገጽታ ወይንም የኮሪደር ልማት ስራዎችን ተመልክተዋል ተብሏል። በተጨማሪም በጣና ሐይቅ ላይ ለትራንስፖርትና ለቱሪዝም አገልግሎት ብዙ ተጉዛ የገባችውን አዲሷን ጀልባ ጣና ነሽን ስራ አስጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእድሳት ስራ እየተከናወነለት የሚገኘውን የባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም የጎበኙ ሲሆን በኮሪደር ልማቱ ስኬታማ ዙሪያ ንግግር ማድረጋቸው ተሰምቷል ተብሏል። ጎታ ከካናዱ ጋር ብቻ አንጅሬኛ ኮከሰት አርገም ቤኩ ጀሪ አጄሱ ዳፈራ ኪሎ አከሰከሰከስ ጀዶ እዲ አኑረ ጀላ ጀራ ደሜ ጅራ አኑረ ጀላ ጀራ ደሜ hojii isaa hojjetaa jira. haa ta'u malee immoo yeroo kana keessatti biyyuma keenya Oromiyaa dhuma keessatti immoo bakka garaa garaatti lolishni tokko akka inni jiru beektu amma garuu lolishni sun hafuudhaaf jedhamaa jira. Sabbar seenaa daawwattoota keenya oduu nama nu qaqqabe amanuufis isin dhima gabaasni amma dhufaa jire Ahmad maal taatee akkanatti kijibda akkan jenne bicha breaking news sabbar seenaa jalmarroo dirribaa akkuma kanaan dura lokoptoriin fuudhee araaraaf biyyarraa baasuun dhagahamaa jira. Sa'aatii ammaa kanatti anaayyuu raajiina ta'e jalmarroo dirribaa mootummaa federaalaa wajjin araaramuudhaaf Keeniyaa ta'e Taanzaaniyaa ta'e qaayyi masqaliin lokoftoriidhaan fuudhanii deemanii jira. Odeeffannoon jedhu ba'aa jira. Raajiidha. Mootummaan Itoophiyaa akka oduun ba'aa jirutti iddoo waraanni adda bilisummaa Oromoo qabatee jiru waraanni adda bilisummaa Oromoo akka hoogganuu irratti jaarsolee jidduu wajjin waliigalteen kana ragahamaa jira. Oduu jettu bahe waaw lammaffaa jalmarroon lokoftora yaabbatee diriiriidhaaf malee jechuudha. Bal'ina isaa jala buunees ni qaba. Hanga baay'ee namatti tola. Obbolaawwan lamaan gizee taa'anii wal ajjeesan baay'ee ilaaluun isaa kan nama cigaayisuudha. Amma immoo obbolaawwan lamaan araaramuudhaaf biyya Tanzaaniyaa deemanii jiru jedhamaa jira. Baay'eetti gammannee jira. haa ta'u malee immoo Dirreedawaan immoo lafa keenya jedhanii jarri haasa'aa jiran immoo jiru. Kanaaf immoo fiilmiin hojjetamaa jira. Magaalaan Dirreedawaa kan Oromoo miti jedhu yeenya barno yeenya barno kan jirtu dhaggeeffattoota miidiyaa yeroo kun miidiyaa yerootti amma galgala keessa sa'aatii 12 ta'e jalqaba irratti oduu ijoo isin dhageessisnani. Samoona kana sooshaal miidiyaa irratti wanti maxxanfamaa jiru duriyyoota tokko magaalaan Dirreedawaa kan Oromoo miti jechuudhaani akkuma arginetti qaamii fi tuutuun duuchaa jettee social media irratti wanta argite wanta maxxansuudhaaf uummanni keenya immoo dargaggatanii of dhaggeeffachuu akkasiin qabdan magaalaan Dirreedawaa seenaadhaanis ta'e kan magaalaa baha Oromiyaatti argamu magaalaa Oromiyaa baha Oromiyaatti argamu warra Afreen kan taate kan beekamu anas ta'e warra keessaas beektanii dhaloota dhufuu fi seenaadhaanis ta'e seeraan dabarsitanii akka itti kennitanii kabajaa guddaan sobeessinaanii. Mana yaalan صحيح ما يعجب من يعلنوا ما يعلنوا يدرجوا كتمات
በህግም ሆኖ በየትኛው በፊትም የኦሮሞ እንደሆነች ታውቃለች። ሰሞኑ ደግሞ ዱርዬዎች እና ቃሚዎች ዝም ብለው እያወሩ የነበረው ውሸታም ፕሮፓጋንዳ ዝም ብሎ እየተወራ ያለው ዝም ብሎ ስለሆነ እኛ የኦሮሞ እንደሆነች ይታወቃልና አሳልፋችሁ እንደዚህ ለትውልድ እንድትነግሩ። ኢላላህ ከአባታችን የተማርነው እንደሰማንም ድሬዳዋ የሶማሌ እንጂ የኦሮሞ አይደለም። አትሆንም እስካሁን የት አባት ነው የምታውቀው? ስለ የትኛው አባቶቻችሁ ነው እንደዚህ ብሎ ያስተማረው? ስለ ድሬዳዋ ከተማ ማን ነው የማውቀው? የትኛው አባት ነው ስለ ድሬዳዋም ደግሞ ስለ አብረን ካለው የትኛው አባት ነው የሚያውቀው? ምን አባት ነው የምትል? ቅማል በደንብ ቅማል ዛሬ ና ወደዚህ ዝቅ በል እስኪ ና ወደዚህ ዝቅ በል። የትኛው አባት ነው የማውቀው? እቺ ወራዳ ሌባ የትኛው አባት ነው የማውቀው? ሰላም Al-tokko namni tokko nageenyaan barbaadu beektuu horuuta. Nagaaraan gizitti himtan waan sana tuffachuu barbaada. Waan sana bakka waan isin sodaatanii haasa'aa jirtan itti fakkaata. Al-tokko akkanatti himuunis baay'ee gaariidha. Waan isin dhabuu keessaa mootummaan Dirreedawaan dhumtiin faayidamu kan jedhaa jiran jiru. Kadir Jawaar killee meeqaan oolti har'a? Abbaa Gadaa kabaan amsan ilma haadha nyaatu tuu abaarsi rabbii sirraa jiraatu xiqqaa guddaan. Eessa killee meeqaan oolti har'a? Naa himaa qaba. Warri maqaa kana nu moggaas umri sirraan buu maqaan kuni waan kanaan na dhukkubse maqaa umri sirraan baane killeen takka birrii meeqaan oolte Kadir Jawaar kantiibaa irraa kakara killee gale meeqaan oolte dubbiin killee meeqaan oolte aboo Kadir Jawaar irratti biqa killee meeqaan oolte salphina keeti salphina umrii nurraan baane nuuf fide Kadir Jawaar killee meeqaan oolte aboo abbaa Gadaa kajaaniin jaarsa kafana jala salphate killee meeqaan oolte magaalaa Dirreedhaa keessa killee meeqaan oolte hayyee maqaan kun amma kun isin dhukkubsu eega dhukkubbiin biraa isin dhabde umritti isin irraan bu'u kuni. Akkuma dhageessan ukaa gurbachi inni dheengaddaa maal jedhaa ture uummanni Oromoo killee baadhatee dhufe killee sana gurgureetuma gara biyya isaatti deebi'a malee wanti inni Dirreedawaa keessaa wanti inni lafas qabu namas qabu tokkollee hin jiru jedhee kan haasaa ture kanaaf amma immoo fakkeenya furatee gurbaan kun irratti haasaa jira. Baay'ee nama dhibaanii turte malee haqqiin galuun siin oolu ammas taanaan immoo Dirreedawaan akka inni lafa Oromiyaa ta'e. Errajanneetti gara biraatiin immoo ruuta jidduu nama lamaan galinaa jennaan na diddanis jidduu nama lamaa takkaan galamu bakka jidduu nama lamaa galuun haraama bakka yeroo kana keessatti namni nu ergasii akka kanaatti warra taasaa turre adda walitti deebi'ee jiru. Agan sagalee agan afaan ustaazarra dhaga'utti kaayyoo jaartii tiyya jedhee yoo jechuus baatee maal jettee ifama jaarsaan qabiyyeetiin beekaa jetti moo jaarsaan qabiyyeetiin beekaa jetti? Maal jettee ifama adda asoo kadhama. Waachuu fi jaarsa dhabuu miidiyaa irratti. No boona jettee dhagaa amma jeesti yoo namni qosoo karaa deemtu tarii immoo isin bilbilee tarii bakka cidhaa takka gabayaa weetti wal agartanii eenyu isin janii booni jedhaa dhala. Already no ani singilummaan kiyyas yookaan jaarsa qabaachuu kan dhabuu kiyyas aanumaaf malee nama saniif waa isa fayyadanatti hin fakkaatu. Yaa sirruma. Garuu namni si gaafatu saanaaf waan ta'eef eega si gaafate immoo deebisa irraa eeggataa deebiin kee maalidha? Kun waan dhuunfaa kiyyaatiin jedhan malee ibsatti laachuuf natti hin tolu namatti. Ture bardabbalan eerumee baadheellee kan ku private ነው እንጂ ሚዲያ ላይ የሚወራ አይደለም ሲን jedhee ture. ati jechuun ni jiraamiti Oromoon ajandaadha jaalatti waan ta'eef salaamtaa jetteetuma alas jetteetuma ofirraa dhiifte jalaa callutti yoo jalaa callutti Oromoon ajandaa jaalatti waan ta'eef ishee ganaa yoo biqiltii namaa dhaggeelle waa'uma kanaati wajjin kaasanatti. Inni heerumtee jedhanii bara ustaazee waa'een heeruma kiyyaa kun isaan cinqeera akkanatti maaliin godhe? Bagan yeroo jeeni te marii sibirra. Ofirratti naa himime ni dadhabee baruu mataa. Suuta haasoo eegale liikoo welcome. Hamza ati jechuun akkanumatti osuma teessoo ani ustaazni waliin deebinee inshaallah. Ka daa'ima keenya argitu taata. Kan daa'ima keenya agartu taata jedhamaa jira nuti kun agarra maastaa qabata argaa nuti agarra ilmoo keessan nuuf jiraadha ilmoo qabaadha rakkoo hin qabu kun nama gammachiisa malee waan nama rifachiisu hin qabu. Tasuma ashqaabbatanii horuuta tasumayyii namatti akka kana haasaa turre leemuun toobaa. Okay, what is this? Mental moose.
ሙዝ በእንግሊዝኛ ሙዝ እንትን ባናና አብንና ባናና ባናና ጎበዝ ቲማቲም ያላባው ቲማቲም ባለቅጠል ቲማቲም በእንግሊዝኛ ቲማቲም አይደለም ግን በእንግሊዝኛ ፖቴቶ አብታቱ ቶማቶ አመሰግናለሁ አብታቱ እንትን ወይን በእንግሊዝኛ ወይን እንትን ፕሪም ቲማቲም አለፈ ቲማቲም ብርቱካን እሺ በእንግሊዝኛ ብርቱካን ኦሬንጅ በደንብ አለፈ የተከተፈ ሎሚ የተቆረጠ ሎሚ ባለቅጠል ሎሚ ሙሉ በእንግሊዝኛ ራሱ በእንግሊዝኛ አለፈ Barachuun akka inni waan baasne riif hin baraa jira bakka hin baratina barachuu dhabdan akkanaatti fataa zanaa jedhaa jiraattu namni baratetu cinqamaa jira nama baratetu waa meeqa argaa jira bardoonni sammuu nama cinqaa tokko baasaa jiru. Sagantaa irraaf qabanni ganuma fakkaata sagantaa biraataa walitti deebinutti jechuudha amma eewwana jirna wajjin turtan hundi keessan as siqadhaame mi'al tokko.